addunyaa keenya kanarratti wantoota amanuuf nutti ulfaatan guyyaa garaa fi bakka garaa irratti roobni garaa raawwatanii jiru. Roobaawwan amanuuf kan nama rakkisan, kan nama dinqisiisanii fi kan nama rifachiisan Piroogiraamii ko'arraatiin isiniif qabadhee dhufeera. Rooba yeroo jennu duumessa keessaa bahee kan dhufudha. Roobaawwan amman isinitti himu garuu amanuuf kan ulfaatuu fi isa dubbatuufis kan cimudha. Sharariitiidhaa haga fatteetti, kubbaadhaa haga qurxummiitti, amanuuf amma namatti ulfaatutti samiirraa gadi roobeera. Piroogiraamii ko'arraatiin kan isinitti agarsiisus viidiyoodhaan kan waraabaman roobaawwan rifachiisoo amanuuf nama rakkisan ja'adha. Amma turtii keenya dhumaatti waliin tura. Akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii kooti. Ana Suraafeliidha. Chaanaalii koo Oroorimootii kana subscribe gochuun wantoota dhugaa amanuuf nama rakkisanii fi odeeffannoo wayitawaa yeroo yerootti argachuu ni dandeessu. Viidiyoo koo kana yoo jaallattan like gochuun na jajjabeessuu ni dandeessu. Akkasumas wantootan sirreeffachuu qabuu fi wantootan gara fuulduraatti akkan isiniif qabadhee dhufu koomentii jalatti naaf barreessuu dandeessu. Amma kallattiidhumaan gara piroogiraamii ko'arraattan darba. Roobaawwan rifachiisoo amanuuf nama rakkisan ja'a. Rooba sharariitii. Wanta amanuuf nama rakkisu yoo ta'e illee wanti kun garuu gocha dhugaadha. Osoo konkolaataa konkolaachistanii yeroo sharariitiin hedduun samii irraa gad osoo buhuu yeroo argitan isin rafachiisuu danda'a. Gocha kana kan arge keessa qeerroon diizaayinerii websaayitii Erikris Sao Paulo irraa maayilii 250 kan fagaattee jirtu Seenti Antooniyaa keessatti gochi nama rifachiisu kun isa mudateera. Kaameeraa cidha hiriyaasaa waraabuuf deemee tureen gocha amanuuf nama rakkisu kana kan waraabee yuutuubii irratti kan gad lakkise yeroo ta'u, viidiyoon namichi kun yuutuubii irratti gadi lakkise kunis jaallatamummaa haa argatu malee namootni hedduun kana amanuuf rakkatanii turanii. Gocha kana irratti qorannoo cimaa kan gaggeesse baayoloojistii Moorni Fiishar waan kana dhugaadha jedha. Sharariitiin akka roobaatti samii irraa bu'ee kanaa fi sanyiiwwan sharariitii xixiqqoon kunneen mukeewwan irra kan jiraatanii fi sanyiiwwan sharariitii kanaa ol dheerina 65 irratti saphaaphuu ijaarrachuu akka danda'an ni dubbatama. Saphaaphuu kana kan ijaaruuf lubbu qabeeyyii xixiqqoo nyaachuuf akka ta'ee fi saphaaphuu sharariitiin kun ijaare yeroo roobaa fi qilleensi hamaan yeroo dhufu sharariitiin kun akka gadhiisuu fi yeroo kana fakkaattii roobaa fakkaattee akka gadi roobuu danda'u himeera. Rooba fattee. Gochi kun akka tasaa yeroo uumametti namoonni kan naasisee fi kan rifachiise ture. Saayinsiin garuu rooba fattee kana furmaataa fi deebii qabatee dhufeera. Akkas jedhee roobni fattee kana qaamni bishaanii fatteen kun keessatti baay'atu yeroo bishaan akka bubbeetti raafamu keessatti bishaanitti yeroo humnaan walitti bu'u fattee bishaan sana keessa turan humna guddaadhaan kara oliitti akka bahanii fi sababoota kanaan iddoo jiraatanii irraa baay'ee fagaatanii akka deemanii fi dhiibbaan qilleensaa iddoo jirutti rooba fakkaatanii akka buhan ibseera. Rooba kubbaa. Gochi kunis namoota kan ajaa'ibsiisee fi kan rifachiise ture. Gochi kunis kan uumame Seeptembarii 1 bara 1961ti. Kutaa Gordaa Filooriidaa keessatti. Ganamarraa kubbaaleen kun hedduminaan roobuu jalqabu. Roobiinsa kubbaa kanaanis namootni hedduu waan kana ajaa'ibsiisatanii turanii. Warreen haala qilleensaa irra hojjetan kunneenis waan Filooriidaa keessatti uumame kanaaf akkas jedhanii deebii kennanii turanii. Waan Filooriidaa keessatti baay'inaan kubbooleen kunneenii fi dirreewwan taphaa waan jiraniif hedduminaan kubbaan kun rooba cimaan wal makuudhaan humna qilleensaan erga ol bahanii booda deebisanii deemsa xiqqoo taasisuun gadi buhaniitu. Kanaan inna'inaa kun waan nama naasisu miti jechuun namoota tasgabbeessaniiru. Rooba bifa dhiigaa qabu. Roobni akka duraanii halluu dhabeessa ta'e haa roobu malee guyyaa kanatti namoonni kan naasisee fi kan rifachiisedha. Wanta amanuuf nama rakkisu kanattis namoonni baay'een nahanii turanii. Garuu wanti kun dhugaa ture. Ispeen keessatti kan argamtu biyya Saamoraatti gocha amanuuf nama rakkisuu fi mudannoo dhugaa ture. Roobni rifachiisaan kun kan mudate
namootni biyya sanaa bishaanitti keemikaalaan kan faalame akka hin taane osoo jedhanii, namoonni biroon immoo yoona taankeriin bishaanii keemikaalaan faalame jedhanii sodaataa turanii. Abbootiin amantaa immoo roobni waaqarraa roobe kun ergaa waaqaati jedhanii turanii. Roobni diimaan Ispeen keessatti roobe kunis tokkoffaa isaa miti. Hindii keessattis Seeptembarii 1 bara 2001 roobni diimaan bu'ee ture. Roobni kun yeroo roobu uffatni roobni kun itti roobe osoo hin hafin diimaa ta'uu isaa argameera. Yeroo sanattis saayinsistoonni osoo hin hafin waan baay'ee jedhaniiru. Kunis uumamtoota hin beekanne hojii allaayinsii yookaan haalli qilleensaa bakka sanaa faalamuun akka rooba kana fidee fi qorannoo hedduu gaggeessanii turanii. Yeroo sanattis jiraattonni achiisuun saampilii rooba kanaa hambisuun qorattootaaf yeroo ergan yoo ta'u, rooba diimaa kana keessatti kan argame bishaan keessa akka jiraatu kan beekamu aalgee yeroo ta'u fi algeen kun adeemsa yeroo fi jijjiirama qilleensaa gara diimaatti jijjiiruu isaatiin duumessa irratti kan walitti qabamee jiru halluu bishaanichaa akka jijjiiru bira geenyeera jedhanii ibsa kennaniiru. Rooba simbira halkanii Awustiraaliyaatti namoota qofa osoo hin taane lubbu qabeeyyiin biroos jireenya cimaa akka jiraatan ni himama. Jaanuwaarii bara 2018 waggaa 3 dura biyyattii keessatti bakka tokko tokkotti ho'inni baay'ee dabalee ture. Namoonni hedduun bishaan daarii deemanis ho'inicha irra dandamachuu yaalaniiru. Lubbu qabeeyyiin biroo garuu bakka deemsaa dhabanii turanii. Kanaafis ragaa kan ture simbirri halkanii hedduun gara oliitti gadi bu'uu ture. Simbirroonni ho'ina digirii 47 seelsheesii kan qaqqabuu fi dandamachuu kan dadhaban akkasitti asittis achittis kufanii argamanii jiru. Rooba qurxummii samiirra kan balali'anii fi akkasumas qurxummiileen rooban argamanii jiru. Warreen osoo hin yaadamin samiirraa gadi bu'an namoota hunda kan rifachiisanidha. Rooba keessa bakka tokko deemuudhaaf manaa baatanii asis achis qurxummiileen kufanii yeroo argitan akkam akkanii nama rifachiisuu fi nama ajaa'ibsiisu yaadame. Haaluma kanaan dirree dawaattis wanti kun mudatee ture jedhamaa ture. Kana malees gochi kun asaabiittis akka mudatee odeeffannoon garaa garaa baasee ture. Mudannoon kun kan hin yaadamnee fi kan nama ajaa'ibsiisu ta'uu danda'a. Yoona isinis qurxummiin akkamitti samiirraa gadi bu'a jettanii yaadaa jirtu ta'a. Garuu qurxummiiwwan kana akka isaan rooban kan taasise mudannoo kanadha. Iddoowwan qurxummiileen kun jiraatan bubbee cimaa yookaan walitti bu'iinsa bishaanii gaafa uumamu yeroo kanatti qurxummiileen bishaan sana keessa humna bishaan sanaatiin darbatamu. Kanaanis dhiibbaa qilleensaa biyya sanaatiin fagoo deemuu danda'u. Humni qilleensaa sanaas gaafa humna dhabuu fi dadhabu qurxummiileen kun akka roobaa fakkaatanii samiirraa gadi bu'u. Gochaaleen kunneen yeroo yerootti yoo hin mul'annes waggaa keessaa yeroo tokko tokko ni mul'atu. Fakkeenyaaf Maarchii 16 Awustiraaliyaatti roobni qurxummii kanaa roobee ture. Bakki roobni kun itti roobee laga irraa haa fagaatu malee haalli armaan olii an isiniif ibsee gocha kana shakkisiisaa haa godhu malee uumamni garuu wanta amanuuf nama rakkisu kana gootee jirti. Wajamtoota dhaggeeffattoota kooti. Addunyaa keenya kana keessatti hin ta'u wanti jedhamu badaa jira. Guyyaa guyyaadhaan wanti nuti dhageenyuu fi wanti nuti agarru waan nama rifachiisuu fi kan nama ajaa'ibsiisudha. Wanti hin dubbatamnes wanti hin taanes hin jiru. Addunyaa kana keessatti wanti hin taane hin jiru. Wanta nuti hin dhageenye malee kan jedhamuufis kanaafi. Amma qophii koo dhumaatti waan na waliin turtaniif baay'een isin galateeffadha. Chaanaalii YouTube koo kana subscribe gochuun maatii akkanaaf taatan isin affeera. Hanga viidiyoo nama ajaa'ibsiisuuf nama dinqisiisu biraatiin wal agarrutti iddoo jirtanitti hundi keessanuu nagaa naaf ta'a.